yaa obboleessa koo xiqqaadhaa fi guddaan wabiin jireenya fuulduraa barumsa daameeqa ijoolleen teenya xixiqqoon waan biraa waan isin hin madaalletti hin dabalamina barnoota keessan baradhaa nutis isiniin boonna isinillee nu boonsa. Gara fuulduraattis mana barumsaa kana hiriyoonni keenya biyya alaa jiran yeroo gabaabaatti saatalaayitii fidanii akkuma dura waadaa galle saatalaayitiin hin gattamamaa pilaazmaan hin galaa. Namni addunyaa irratti yogguu waan gaarii dalage nama du'e miti nama jiraataadha malee hawaasa isaatiif waan gaarii dalagu ilmi namaa rabbii wanni addunyaa tanarratti nama uumuuf akka ati hawaasa keetii waan gaarii dalagdee jiraattuufi malee akkuma nyaatanii dhuganii addunyaa tanarraa deemaniifi miti. There's so many of you. Kabajamtoota, the beautiful ladies, the beautiful leaders of Deridawa. Karima Fatia. Engineer Nagara Duguma Investment Group. Barsiisota Kenya, Keessummoota Kenya, Barattoota Kenya, Dargaggoota Kenya. Baga nagaan dhuftan. Ana dhufu. Akkam jirtu hordoftoota keenya. Torbanuma kana sirna wahii irratti argamne waa arginee qalbii gadi nu seene tokko isiniin gahuufi. Sirni kun kan qophaa'e bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti. Tole manni barumsaa kun qe'ee keessatti ijaarame. Eeyyani manni barumsaa kun bu'uura jalqaba naannoo mukkeen kanaatti Alii Birraan asii walii qabee barattoota 45 jira yoo san. Yeroo sanitti amma yeroo sanitti manni barumsaa kun gidaara sanii mana lama fa'aa jira. Mana barumsaa kana ni guddifna, mana barumsaa kana ni jabeessina jedhee laaleetiin bakka muka jalatti walii qabamanii barsiifaman sanitti haala sanii yuunifoormii fi waa adda addaa kennaatiin ture. Sana booda innis yeroo dheeraa fi carraa itti qabachaatiin ture ammoo isa booda carraan ammaarraa carra waan inni gaafsa muuresse irra deebi'uudhaan har'a dhufeeti haala kanaan manneen kun ijaarame jechaadha. Gandi gabbataa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa jalatti ganda baadiyyaa magaalichaati. Waggoota 10 har'aa dura Dooktarri kabajaa Aartist Alii Birraa ganda kanatti guree barattoota nama 45 hin caalle gaaddisa mukaa jalatti dhagaarra taa'anii barachaa jiran argee achumatti waa murteesse. Akkamittuu yoo ta'e yeroo dhihootti daree barnootaa ijaarree gaaddisa mukaa kanarraa dareetti akka barattanni goonaa jechuun of qabsiisee gaafas bu'uura kaa'e. Eekaa akkuma jedhe dareewwan gaaddisa mukaatirra wayyaa ijaaramanii manni barnootaa sadarkaa duraa kun maqaa yaadannoo Alii Birraatiin ganda gabbataa kanatti lafa qullaa ture irratti dhaloota qaruudhaaf bu'uurri isaan kaa'ame gaafas karaa qabate. Gaafa Alii Birraa lubbuudhaan darbu mana barumsaa kanas dhumni isaa kanumarratti hafinaa jedhee kan yaaddawe hedduu ta'uu mala. Garuu dubbiin akkas osoo hin ta'in dhaloonni dhaalaa Alii Birraa irraa hafan maqaasaa ol qabuudhaaf of hin qusanne. Bakka kanas odeeffatanii bakkuma inni yaade sanaan ga'uuf dhaamsa walirraa fuudhan hojitti jijjiiruu waadaa galani. Warra waadaa dhaamsa Alii Birraa qabatamatti jijjiiruudhaaf ofitti fudhatan keessaa tokko dhaabbata ND Investment Group. Dhaabbata abbaa qabeenyaa nagaraa dhugumaatiin durfamu. Mana barumsaa kana asitti ijaaruudhaaf maaltu isin kakaase? Galatoomii yeroo yaadannoo artistii Dooktora kabajaa Alii Birraa waggaa tokkoffaa kabajuudhaaf gara Dirree Dhawaa dhufnu wantoota leegaasii artistii keenya lafa kaan keessanii tokko barnoota. Akkuma kana immoo yeroo dheeraan dura barnoota ammas barnoota
jedhanii waa'ee barnoota bu'aa barnoonni qabu uummata keenyaaf ibsaa turanii sagaleedhaanis sirbaanis sababa kanaatiif kana ilaalaa guddanillee otoo kanaan jiru yeroo gara Dirree Dawaa dhufnutti mana barumsaa Dr. Kabajaa kun yeroo lubbuun jiranitti ijaaraa turan kana dhufnee yeroo ilaallu dareen mana barumsaa kun gahaa hin turre baay'ee dhiphaadha. Barattoota hedduutu asitti barata. So sababa kanaatiif kabaja doktora keenyaa qabnu isuma sababeeffachuudhaan akka dhaabbata keenyaatti nuti immoo dareen kun barattoota kanaaf hin ta'u jennee daree 4 dabaluudhaaf jalqaba waadaa gallee akkuma waadaa galleen torbee 2 booda dhagaa bu'uuraa keenya gara hojiitti yeroo seennu barattoonni asitti fedhii barumsaa qabanii fi baay'inni uummata naannoo kanaa hedduu jedhanii yeroo nutti himan daree dabalataa 8 itti dabaluudhaan daree dabalataa 12 goone akkuma kana immoo rakkoon teessoo barsiisotaa yookaan immoo istaafii barsiisotaa xiqqoo rakkoo qaba yeroo jedhanii isas fuunee kilaasii 3 yookaan daree 3 itti daballee walumaa galatti daree 15 istaandardii isaa kan eegee fi waan adda godhu tokkummaa maa'inni naannoon kun naannoo ho'a guddaa qaba waan ta'eef tokko kilaasota sanaatiif AC mataa isa danda'e barattoonni haala mijataa keessa ta'anii akka barataniif AC-rree mijeessinee galchinee kanaaf guyyaa har'aa immoo bakka kabajamoo kantiibaa fi kaabineen isaanii jiranitti har'a eebbisiifnee wal harkaa fuudhinsa goonee jirra. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 yaadannoo waggaa tokkoffaa Aartist Alii Birraa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti qophaa'e irratti hirmaachuuf gaafa Dirree Dhawaa dhufan Injiinar Nagaraa Faatis mana barnootaa kana yeroo daawwachiisamani seenaa hanga ammaatti himaa jirru kana dhageenyaan Injiinar Nagaraa dhugumaa yeroo gabaabaa keessatti dareewwan dabalataa baay'isee ijaaruudhaan maqaa Alii Birraa daran ol qabuudhaaf waadaa seenee ture. Santu dhugaa ta'ee yeroo waggaa tokkoo hin caalletti dareewwan dabalataa 15 ijaaree bulchiinsaa fi uummataaf dabarsuudhaaf waltajjii qophaa'e irratti argamne waajab asirraa dhageenye isiniin ga'uutti jirra numa faana bu'aa. Akka nu gammachiisa kan Rabbi isaan haa gammachiisu. Umrii Rabbi haa dheereessu. Umrii Rabbi haa dheereessu. Umrii Rabbi haa dheereessu. Ganti gabbataadhaaf gammachuu ta'isan harka dha'uun agarsiiftan harka dha'u agarsiisa. Ijoollee gamta keessaa dhagaa hartuu miti ijoollee biyya jaartu Rabbi haa godhu. Mana barumsaa hangafa Dirree Dhawaa Rabbi haa godhu. Xiqqaan haa guddatu. Akkuma aadaatti eebba manguddootaan sirnatti achi seennaan dhaamsaaf gorsiisa hedduutu dubbatame. Isa keessaa garuu tan nama baay'ee gorsitu dhaamsa Injiinar Nagaraan waltajjii kanarratti jedhan tokkorraa eegaluu qalbiin na feete. Injiinar waan jedhan ani dhalataa lixa Oromiyaa ta'ee gaafa baha Oromiyaatti piroojeektii akkanaa hojjedhu eessattuu yoo dhalanne Oromummaan keenya eessattuu akka owwaannu nu taasisaa jechuun dhaamsa dhama qabu dubbaterraan sirnichatti achi haaseennu. Adeeroon keenya Aartist Alii Birraa hundi keenya ni jaalanna. Dhaloonni dhufus maqaa isaa yaadachaa fi isarraa barachaa akkuma jiraatus hojii xiqqaa garuu immoo hiikoo guddaa qabu kana hojjenne. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keessummoota keenya artistoota Oromoo qabsoo Oromoo gaggeessaa ture keessatti qoonni isaan ba'aa turan olaanaadha. Oromoon tokkomsuuf jecha akka shaamaatti nuyiif ifanii ofii isaanii baqanii kan dhuman baraan kan isaan yaadannu ta'a. Karaan isaan itti yaadannu immoo maqaa isaanii ashaaraa kaa'uudhaan dabalatee dhaloota dhufu barsiisuudha. Artistoonni keenya haala hin mijoofne keessa darbuun Oromoon gara haala mijatutti ceessaniiru. Dhaloonni of baree akka mirga isaa gaafatu godhaniiru. Kana keessatti hangafa artistoota Oromoo kan ta'an qoonni adeeroo keenya Alii Birraa olaanaadha. Amantiif kutaan otoo waliin daangessin rakkoo fi hidhaan osoo abdiin kutachiisin tokkummaa Oromoof sirbuu Oromoo gara tokkotti fidaniiru. Oromoon hunduu kanarraa baratee wal barsiisuu qaba. Diinni keenya Oromoo ta'uu keenyaan malee amantaa keenyaan gargar baasee nun jibbu. Oromummaan keenya immoo jabina keenya. Ani dhalataa godina Shawaa Lixaa ta'us gara Dirree dhufee yeroon kana hojjedhu Oromummaa keenyatu tokko nu taasise.
oromummaan keenya waan hundaa oli waan ta'eefi kanaatiif borurree amantiin otoo waliin qoodiin oromummaa keenyaan biyya keenya nuutumna. Isa kana qofa otoo hin taane immoo akkuma aliin waan hundaa keenya aliin kan Oromoo ta'uusaa amma Oromoon jirutti aliin jiraachuusaa kan beeksisan hiriyoonni kiyya immoo biyya alaa jiran akkuma manni barumsaa bultii addaa kallattii garaagaraa jiranii barumsa argatanitti manni barumsaa kunis argachuu qaba jechuudhaan saatalaayitii yeroo ammaa kana bitamee gara biyya keessaa dhufaa jira. Mana barumsaa kanatti deebinee saatalaayitiin dhaabna pilaazmaan hin galaa barattoonni afaan hedduutiin hin baratu. Kana kan nu godhe maa'inni inni waan tokko nu godhu tokko jira dhalataa naannoo kanaa mitanii dhalataa naannoo Shawaa Lixaati garuu wanti waliin qabdu inni guddaan Oromummaadha. Oromummaan immoo waan hundadha. Oromummaan daangaa hin qabdu. Kanaatiif bakka deemnu hundumatti uummata keenyaaf nuti abbootii qabeenyaa uummata keenyaa waa buusuu qabna. Sababa kanaatiif kaka'umsa kanaatiin mana barumsaa kana ijaarre jecha. Dhaabbatuma keenyatu hojicha hojjete miliyoona 35 kan bill of quantity isaatti bahee hojjetame kan hunduma isaa kan baasii kan hunduma isaa uwwisee kan hojjechiise immoo ND Investment Groupidha. Sababa kanaatiif kan hojjete immoo Nagaraa Dhugumaa Constructionidha. Yaa dhaabbatuma tokko jalatti immoo sister company waan ta'eef dhaabbatuma keenyaan hoogganame naannoo miliyoona 35 ol kun jecha ammaa inni as a project cost dha. As a project cost yeroo jedhamu maa'inni projektiin kuni wanti adda isa godhu lafti taa'umsa isaatii xiqqoo rakkoo qaba. Lafti taa'umsa isaatii mijataa waan hin taaneef lafa taa'umsa kana hojjechuudhaaf maateeriyaalii humnaa ol itti fayyadamne slooppii isaa eeguudhaan wanta kanatu wantoonni kun xiqqoo baasii humnaa ol nutti dabale. Kanaatiif gara fuulduraattis immoo baasii addaatiin immoo wantoota afan hin guunne waan ta'eef har'ammoo waadaa galleerraa. Kanaaf har'aaf kan itti baasne naannoo miliyoona 35 dhaabbata keenyaan uffifamee kan hojjetamedha jecha. Barattoota sitti dhaamsa dhaamuu fi manni barumsaa kun amma istaandaardii ta'ee eesinis waan isaaniif galee jiruuf kanaaf isaan immoo yeroodhaan dhufanii barumsa isaanii baratanii barattoonni qacaleen asii bahanii biyya kana bakka bu'an Oromiyaa bakka bu'an Itoophiyaa bakka bu'an gaanfa Afrikaa bakka bu'an as keessaa akka bahan isaan irree jabaatanii akka barumsa isaanii baratanii asumaan irree ergaa dabarsa. Mana barumsaa kanatti dareewwan 15 baasii birrii miliyoona 35 ta'uun ijaaraman kun maal akka fakkaatan namoota sirna kanaaf asitti argamaniin daawwatame. Hoggansi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa sadarkaan jiruu fi hoggansi mana barnootaa jiraattonnis warra kan hojjetaniif waltajjicha irratti galata galchanii galatoomaa isaanii kennaadhaan akkuma qooda namaatiin gumaachaniif. Faajjii Dirree Dhawaadhaan Dirree Dhawaa isaanii injinar mirkaneeffatan irraa hannamteef injinara horaa bulaatee ammas uwwisee jira waan kannaniif meeqan jettanii natti jettanii. Kenna jabaa, kenna jaalalaa, kenna hamleessuu qofaa otoo hin ta'in kenna firoomaan kudhaamachuuti. Asuma dhaabbattu ammas
kennaa biraa qabu dargaggoonni bulchiinsa Dirreedawaadha faadammeeffaa maqaa kantiibaa keenyaatiin qalamshaasha itti ta'aniiru gochumaa fi qalamshaasha maqaa barreessanii maqaan hanga tulluu maqaan hanga gaaraa qeen Dirreedawaa sisimateera faara nutti tolte faara sittaa tolu karaa natti deemtu milkiyaa ta'uu jedhanii maqaa kantiibaa bulchiinsa Dirreedawaatiin kennine kana maqaa dha'e jedhan dargaggoonni ulfaadha horaa bulaa deebina. Keessattuu injiinar Nagaraan afran qallootiin maqaan gameessa abbaa gadaa Wadaay Galmoo Kormoosoo moggaafamee fi waan hojjeteen ulfina uummata isaarraa argateen daran hamilee hidhatee gooban gale. Wadaay Galmoo Kormoosoo goota jabaa jaarraa 19 keessa bara lola calii calanqoo san bulchiinsa sirna gadaa Raabaadorii kan of harkaa qabuu fi kan hoogganaa tureetu isa. Bakar Waaree Abbaa Duulaa yoo ta'u Wadaay Galmoo bulchiinsa sirna gadaa yeroo sanaa hoogganaan isa ture. Sirni gadaa afran qallootuu isumarratti hafeeyyu moggaasa maqaa nama guddaa akkasii gonfachuun kabajaa fi carraa guddaadha. Injiinar Nagaraa yookiin Wadaayifis hamilee cimaadha. Dubbiitu dubbii fuudhaa asiin nu gahe malee waanuma xinnoo dhaabbanni ND Investment Group hojjeterraa waan guddaa baratamuun malu kaasuuf faana dhoofne. Ammaaf nu ga'a. Gaafa kana namoota baay'eetu hirmaate. Artistoonni gameeyyiin akka artist Elemoo Alii fi Maadii Sheekaafatis achi turan. Isaanis waan jedhan qaban dhaamsa isaanii fi kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadiir Juhaar wal duraa duubaan kana boodaan dhufu caqasaatii anis abdii gadaati gama kiyyaan nagaatti horaa bulaa. Maaltu sitti dhagame isin akka bulchiinsaatti? Akka bulchiinsaatti wallaahi keessaafuu obboleessa keenya injiinar Nagaraa dhaabbata ND Investment Group abbaa qabeenyaa har'aan tana hojii isaan hojjetan hojii baay'ee nama boonsuudha. Hojii keessaafuu Dr. Artist Ali Birraa Dr. Kabajaati hojii wal qabate hojiin ammaan tana inni hojjete baay'ee akka bulchiinsaatti nutiifillee waan nu gammachiise nama biraatiifillee barumsa kan ta'uudha. Maaliifin kana jee keessaafuu inni waada seenee gaafa waggaa tokkoffaa Dr. Artist Kabajaa Ali Birraa kabajnuu irratti inni obboleessa keenya dhufee isiniifin jaarajee waada seenee waggaa takka odoon guutiin hojii jaaruu isaatiin baay'ee isaan galatoonfachuu barbaanna. Gaarii dhagaa wanni inni dhaamu takka tan duraati Ali Birraa hin duune ni jira. Dr. Kabajaa Artist Ali Birraan jiraataadha jechuudha. Huni barnoonni waan irratti ifaajaa ture yaada isaatii, tilmaama isaatii, kaayoo isaatii, hegeree isaatii kana qabnee bakkaan gahuudhaaf nutis bakka sanatti hirmaachuun nurraa dirqama. Ali Birraadha hawaasa keenya kana nama sammuu dhadha'ee bilisummaadhaatti hirriibaa kaase. Ali Birraa yoomuu hunda gatamu jiraata amata kumaa ol jiraachuu ta'a akkuma warreen seenaa babbareedduu addunyaa irratti dalaganii akka warra Maandeellaadha jiraatoodha uummanni suni isaan addunyaa irraa deemanii seenaa isaanii ni jirti. Namni addunyaa irratti yogguu waan gaarii dalage nama du'e miti nama jiraataadha malee hawaasa isaatiif waan gaarii dalagu ilmi namaa rabbii wanni addunyaa tanarratti nama uumuuf akka ati hawaasa keetii waan gaarii dalagdee jiraattuufi malee akkuma nyaatanii dhuganii addunyaa tanarraa deemaniifi miti. Kanaafuu Ali Birraadhaa nu keessatti gizee hundaa'uu sammuu teenya keessatti sammuu dhaloota nu boodaa dhufu keessatti illee katabamee nama taa'u. Aliin waan kana yaadee bakka tana dhufee lafa akkanatti gaaraan marfamtuu tan namni keessa hin jirre tana keessatti mana barnoota ijoollee Oromootiif dhaabuun waan hedduu namatti dhagayamu. Uummanni biraatiis faana tana laallatee nuti warri Ali Birraa booda hafe hegeree hawaasa keenyaatiif maal godhuu qabna jennee akka bakka dhaabbannu bakka jirru bakka irraa kaanee fi bakka jirruu fi bakka itti deemnu yoon beekne rakkisaadha. Kanaafuu bakka jiru nu yaadachiise Ali Birraa akkas jeetiin fudhadhagaa kuni mana barnoota hawaasa keenyaa ijoolleen teenya hegeree boruu biyya tana bulchitu keessaa oomishamtu. Kana godhuun waan xiqqaadhaa miti akkasumatti bulchiinsi naannoo kanaatiis maqaa waan kanaa qabatee faawundeeshina kana qabatee osoo dadhabee hin jiin halkanii guyyaa irratti wareega barbaachisu kafalee waan kana bakka tanaan ga'ee guyyaa har'aan tanaan ga'ee bakka tanatti nu afeeree bakka tanatti waan kana arguu gammachuu daangaan qabnee na dhaga'ama. Ani guddoo gammachuun har'a na dhaga'amtee ta gosa addaati. Maali jennaan haga dandeemu
Doktorri kabajaa artistiin Ali Birraan fedha isaa guuttachuudhaaf maali jennaan wanni barnoota caalu hin jiru. Kabarateetu biyya barsiisa. Kabaree biyya hoggana. Nama bareetu biyya isaatillee dhamasii beeka. Doktorri keenya Ali Birraan waan kanarratti yeroo isaatii fi haga qabu qabeenya isaatillee ifaajjee guddarra godhee har'a obboleeyyan isaa keessaafuu hin jiren. Nagara dhugumaa hojiin inni har'aan tan asirratti hojjete laayyoo miti. Kanaaf galatoomaan jaanu. Barattoota kabarate ilaalla. Barattoonni yoo baranne qofa tabba ba'uu dandeenya. Horiidhaas argachuu dandeessa. Warra keessanis gargaaruu dandeessa. Jiruuf jireenya keetis jijjiiruu. Waan baratiin ammoo gabra namaati. Namni gabra ta'uu ni fedha. Gabrummaa irraa ba'uuf yoo hojjenne yoo baranne tabba baana. Yaa obboleessa koo xiqqaadhaa fi guddaan wabiin jireenya fuulduraa barumsa daameeqa. Ijoolleen teenya xixiqqoon waan biraa waan isin hin madaalletti hin dabalamina barnoota keessan baradhaa nutis isiniin boonna isinillee nu boonsa. Gara fuulduraattis mana barumsaa kana hiriyoonni keenya biyya alaa jiran yeroo gabaabaatti saatalaayitii fidanii akkuma dura waadaa galle saatalaayitiin hin gattamamaa pilaazmaan hin galaa barnoota gosa 21 akkuma mana barumsa bultii addaa Oromiyaatti kennamu asittis hin kennama. Kanaaf si wajjin jirra ulfaadhaa galatoomaa baga gammaddan. Akkana haala kanaan ijaaramuun gammachuu addaatti nu dhagahame. Kanarraa kan ka'e fuulduraa fi tokkoffaa akka afooshaatitti illee faawundeeshina Ali Birraa bira dhaabbanneetiin harka qalleeyyii duraanis gargaaraa turre ammallee akka afooshaa gadaatitti harka qalleeyyii mana barumsaa kanatti baratanis gargaarree akka adda durummaan mana barumsaa kana barataniitiin doktoroota hedduu as keessaa oomishaman gochuudhaaf qophii walillee mari'annee jirra. Inni biraa immoo akka afooshaa gadaatti maqaa Ali Birraatiin biqiltuu firii 264 dhaabuudhaaf boollaa 264 qopheessineetiin jirra jecha maqaa afooshaa gadaatiin. Maqaan kiyya Hasan Hawii jedhama. Itti aanaa hojii gaggeessaa pirojektii kanaati. Pirojektii mana barumsaa Dr. Ali Birraa kan ND Investment Groupiin ijaaramaa jiru kanaati. Barattoota gara 1000 olii qabatee jechuudha. Baay'ee haala bal'aa ta'een haala gaarii ta'een waan ijaarameef keessatti ventileetara qaba. Haalli ijaarumsi isaa mootu ol ka'aa waan ta'eef haala qilleensa naannoo kanaatiin wal qabatee kan ijaarame waan ta'eef barattoota 1000 ol qabachuu danda'a jedheen abdii qaba. Amma haala amma irra jiru kanatti jechuudha.